Tole nageenya isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessaanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'a waan tokko share isinii gochuu dhufe. Nama isin hamatu hin jibbina. Yeroon isiniin jedhu normaali walii galatti isiniin jechaa jira. Ofiif jechuu dandeessu. Nama isin hamatu yoomiyyuu hin jibbina. Eenyu akka ati taate sitti hima wanti sun namni si hamachuun ati eenyu akka taate sitti himaa jira. Fakkeenyaaf isin gaafadha. Namni isin hamatu tokko isin duuba deemeti moo fuuldura deemeti? Isin duuba deemeti jechuudha. Isin fuuldura deemtu fakkeenya nama tokko hamachuun barbaadu laashinee gurdi ishee akkasi miilli ishee akkasi mataan ishee akkasi kan hin jedhu fuuldura kaa'e namni sun na fuuldura deemaa jira jechuudha. So nama isin duubatu isin hamachaa jira isin eenyu jechaa jira waan ta'eef kun immoo jabina keessan agarsiisa gaarummaa keessan agarsiisa eenyu akkasin taatan isin hubachiisaa jira jechuudha. Amma fakkeenya ani duubatti naanna'ee ganaa dhaabadhee ilaalee nama akkamittan nama hamadha fakkeenya lakki nama fuuldura koo jiru jechuudha. Kanaaf nama si namatu maaf nama ta'ettanii yaadatti gaafi keessan ta'ina namni maaliif gizee hunduma namata namni maaliif jedha namni maaliif waa'ee koo haasaa hin jedhina waa'ee kee kanaas gaarummaa waatu sirbirra jira wanti gaarii wayi wanti ifa jiru wayi dukkanatti otoo hin taane wanti ifa jiru wayi wanti dubbatamu gaarummaa keetu jira jechuudha. So yeroo baay'ee namni tokko na hamatti ishiin akkanatti na ciratta ishiin minaamin jedha nan kolfa yeroo sana dhugaa waaqayyo. Nan kolfa yeroo sana jechuudha. Maaliif ati dursitee jirta jechuudha hambar. Dursitee waan jirtu. Dursitee waan jirtuu fi namni waan fedhe yoo si jedhe maasaa sitti dhaga'ama. Maaltu sitti dhaga'ama yaani? Homtuu jechuudha. Kun akka barumsa ofumaa keessan of gaafadha. Tarii ofiif jechuu dandeesse tarii ishiidhaan jedhani kanaaf jechuu otoo hin taane an akkasuma yeroo hundumas waan hin jedhuuf jechuudha. So yoommoo isin ofii keessanii nama hamachaa jiraattan taate isin duuba namaa jirtu. Isin duuba namaa jirtu isas of eeggachaa deema. Fakkeenya waa'ee nama tokko yoo dubbachaa jiraattan yookiin immoo nama tokko irratti ammeenya isaa ta'u maaluma yoo ta'e yoo dubbachaa jiraattan isin nama sana dudda duuba jirtu jechuudha. Hojiirra hin jirtan jechuudha. Ammeenya baattanii deemtu jechuudha. Lawwii qabdi? Namni yoo isin hamatee waa gaariirra jirtu tarkaanfii gaariirra jirtu kana bara. Namni yoo waa'ee keessan ganamas galgalas yookiin waan ta'e irratti waa'ee keessan kaasee gaarii waan mul'ata gaarii qabdu jechuudha. Karaa foon isaa ta'u karaa fuudhatiin isaa ta'u mul'ata irra jirtu kaayyoo irra jirtu daandii irra jirtu jechuudha. Isinis immoo akkasuma faallaa rigii nama hamattu duuba namaa yoo deemtan jechuun isin duuba namaa jirtu duuba nama sanaa jirtu. Kanaaf duuba taa'uudha jechuudha nama sana yoo hamatti ta'e duuba taftuudhaati nama sana caalteen jirtu nama sana gadiidhaati. Namni namaa gadi immoo akkamitti nama irratti haasa'a. Namni namaa gadi nama irratti haasa'uu hin danda'u. Ammeenya kufaatii badiinsa nama sanaa yoo barbaade malee jechuudha. Maaliif amileetti haasa'uu hin qabu kaa duuba nama sanaatoo jira. Eegee jechuudhaan bara. Kanaafi kan isin jechuu barbaadu yeroo hundumaa yeroo namni isin hamatu isin baqa waan ta'e bichaa waan ta'e yeroo namni isin hamatu jabaachaa wayi socho'aa akka jirtan mul'achaa akka jirtan kayyoo wayi qabaachaa akka jirtan karoora wayi qabaachaa akka jirtan bara isinis immoo nama yoo hamachaa jirtan duuba namaa quba namatti qabdu yoo taatan immoo isin duuba nama sana akka taatan eegee nama sana akka taatan duubatti haftuu nama sana akka taatan of baraa jechuudha. Kana lamaan share sadi gochuu barbaade. Channel koo immoo subscribe godhaa sagaleen na furdate. Utaalloon na qabe. Channel koo seenatii subscribe godhaa. Yaada immoo yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila koo kaleessa post isinii godhee jira. Akkasiin isiniin jedha yaada yoo qabaattan naaf barreessaa isiniin jechuu barbaada nagaatti tola.